Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota Sifan Cooks baga nagaan dhuftanii anaa dhufu. Har'a immoo qamamii shaayii haala bareedaa ta'een ni qopheessina. Asitti ginjibila muradhee kunoo aduu keessa kaa'eerraa qaqal'isee akka nuuf goggoguuf jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha, qamamii bareeda. Kunoo haala kanaan guyyaa sadiin booda haala kanaan goggogeera akkuma argitanitti. Yoo isin immoo aduu hin qabaanne ta'e oobna keessatti ibidda jala baay'ee qannastaniitiin suuta jettanii achi keessa goggogsuu ni dandeessu. Kunoo haala gaariidhaan naaf goggogee jira akkuma argitanitti. Asitti wantoota nu barbaachisu qopheeffadheera. Asitti mootu qarafaa ni qabaa jechuudha. Asitti immoo qurunfudii. Asitti immoo ginjibila duratti qopheessee ginjibila akka ittiin baa'annee fi irraa hambisee jira jechuudha. Bakka lamatti addaan qoodee. Ginjibilli itti baay'atu hin qabu jechuudha. Keessaa nu guba waan ta'eef diqqeessuu qabna jechuudha. Qamamii kanas yeroo fayyadamnu kunoo lakkaanee fayyadamuu qabna jechuudha. Kunoo ani fal'aana lama ittiin godhee jira. Fal'aana lama kunoo ittiin godhee jira. Akkuma argitanitti yeroo akkanatti safartanii qopheessitan qamamii isaa hedduu tokko bareedaa ta'ee isiniif ba'a jechuudha. Yeroo kaanii immoo kun baa'atee tokko irraa hir'ate. Qamamii gaarii isiniif hin ta'u jechuudha. Kunoo kanas fal'aana lamatti buusee jira. Asitti immoo kunoo mismaara dammoo fal'aana tokkotti goona. Inni keessaa waan diqqoo waan sirriitti dhageessisuu fi fal'aanni tokko isa gaha jechuudha. Irratti mootu ginjibila duratti qopheessanii itti godhanna. Ginjibilli kunoo akkuma argitanii xiqqishu takka. Egaa erga akkanatti qopheeffanneen booda isin baay'istanis xiqqeessitanis qopheessuu ni dandeessu. Ani kunoo hangana naa gaha jedhu qopheeffadhee jira. Asitti kunoo maxbashaa keenyarra diqqoo qopheeffannaa jechuudha. Qeessinee diqqoo ni ho'isnaani jechuudha. Baay'ee hin akaa'ina. Diqquma akka ho'ee kunoo hafuurri keessaa ol ba'utti diqquma ho'ifnaa jechuudha. Ho'isuu baachuus ni dandeessanii garuu yoo akkanatti immoo himmistanii baay'ee shaggaadha. Hafuurri keessaa nu ba'a jechuudha. Hedduu tokko namatti tola. Kunoo akkanatti waliin dha'atiniin hin ho'isannaa qamamii keenya jechuudha. Hafuurri isaa hedduu tokko namatti tola. Haala kanaan kunoo kan itti aanus ni ho'ifannaa jechuudha. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik godhaa. Akkasumas yaada ta'es koomentii yoo qabaattani jalatti naaf barreessadhaa. Akka jaallattan abdiin qaba. Mana shaayiitti dhudhansanii baay'inni beektanii baay'inni keessanii hedduu takka urgoofti. Osoo dhuguun barbaannes koottaa dhugaa isin jetti shaayii akkasii yoo barbaadan haala kanaan qopheeffadhaa isin jedha. Hedduu tokko namatti tola. Kunoo asittis mismaara keenyatti buusannaa isa wajjinis haga inni urgaa'utti waliin geenne akkanatti diqqoo himmisna. Hedduu tokko urgaa'uu jalqabee jira. Hedduu takka namatti tola hafuurri isaa. Kunoo amma irraa baafannaa jechuudha. Ginjibila keenya immoo akkasumatti itti makannaa. Inni hin barbaachisu homaa gochuu. Eegas akkanatti eega gooneen booda walitti makna. Erga akkanatti waliin makneen booda diqqoo lafa kennaa haga inni qorrutti jechuudha. Kunoo akkuma argitanitti haala kanaan qopheeffanne haa xiqqoo qorruuf hin dhiisnaani. Kunoo amma qorree jira. Akkuma argitanitti amma daaktuu keenya fidannee ni daakna. Yoo maashinis hin qabaanne harkaan mooyyetti tumuu hin dandeessanii. Qamamiin shaayii akka qamamii ittootitti sirriitti bullaa'ullee baatu rakkoo waan hin jirreef mooyyetti tumuu ni dandeessanii warri maashinii hin qabne jechuudha. Kunoo haala kanaan dhaabaatiin inni daaknaani.
Urgaan isaa dhiisaa maashaallah hedduu tokko urgaa namatti tola. Kunoo qimamii shaayii kennaa haala kanaan daakne. Haga kanatti ni daakaanii ni hin ga'an jechuudha. Kunoo meeshaa kennatti garagalfanna. Kunoo kana fakkaataa hedduu tokko namatti tola. Hedduu tokko urgaa manni kiyya hunduu qimamii shaayii jedhee jira. Kanaan bareechinee ni qopheeffannaa shaayii urgooftuu san kan mana shaayii ni yaadattuu miire isuma isa jedha manni kiyya hadha osoo argitanii hedduu tokko urgaa. Shaayiin isaan dhaabanis hedduu tokko nama hawwata. Kunoo shaayii dhugaa isiniin jedha yeroo hundaa kana mi'eeffattanii. Hedduu takka namatti tola. Ammas kalmataa sakkaaluma kanaan daaknee qopheeffannaa jechuudha. Hedduu takka nama urgaaya. Isa barattanii immoo shaayii yoo adda dhuddan hedduu tokko bushaaya. Kana haala kanaan qopheeffannee baay'istanis xiqqeessitanis qopheessuu ni dandeessu. Yoo xiqqeessitanii qopheessitan hafuurri isaa dafee keessaan badu jechuudha. Yoo baay'istanii qopheessitan immoo adaduma turuun qimamiin hafuurri isaa keessaa gad xiqqaataa waan deemu. Haala kanaan xiqqeessitanii mana keessatti qopheeffachuu ni dandeessu jechuudha. Maashaallah hedduu tokko urgaaya. Kunoo qimamii kenna hunda haala kanaan daakkannee geessannee irraa akkuma argitanitti. Kana fakkaataa akka qimamii ittootitti baay'illee bulleessuu waan hin barbaachisneef haalli haqni kun isa ga'a jechuudha. Hedduu tokko namatti tola akkuma argitanitti. Haala kanaan hagattii tana irra buustanii shaayii danfisachuu ni dandeessu. Yoo barbaadanis xiqqishuu hagattii tanallee irra buustanii hedduu tokko namatti tola. Baay'ee isin hin barbaachisu jechuudha. Hedduu tokko namatti tola. Akka jaalattan abdiin qaba. Haala kanaan bareedaa ta'e mana keessa qopheessitanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Qimamii shaayii hedduu tokko jaallattu akka jaallattan abdiin qaba. Booda immoo wanta qadaada sirriitti qabu tokkotti naqxanii haala kanaan ukkaamsitanii keessanii jechuudha. Akka qilleensi hin seenne jechuudha. Wanna sirriitti qadaada qabuun ukkaamsaatii kaasniin jedha itti fayyadamaa isiniin jedha hedduu tokko jaallattu. Viidiyoon har'aa kana fakkaataa yoo jaallattan laayik godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.